Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'aa barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Har'a maalidha kan barannu jechoota himoota baay'ee barbaachisoo ta'an afaan Ingiliffaa keessatti himootaa fi gaaleewwan jechuudha. Baay'ina hin qabani garuu tana qabadhaa jechuudha. Jala jalaa tana yoo qabattan ammoo yeroo biraa hamma ta'e barachaa deemna jechuudha. Yeroo biraallee ni baranna waan ta'eef iyyuu amma tana qabadhaa. Fakkeenyaaf tokkoffaan maal jedha isinitti fakkaati? Can you tell me who did it? Can you tell me who did it? Eenyu akka hojjete natti himuu dandeessaa? Eenyu akka hojjete natti himuu dandeessaa? Can you tell me who did it? Can you tell me who did it? Eenyu akka hojjete natti himuu dandeessaa? Can you tell me? Can you tell me jechuun natti himuu dandeessaa? Who did it? Eenyu akka hojjete? Kan amma adda babaasaa warri isin rakkisu adda babaasaa dhaala. Tell me jechuun natti himi jechuudha. Who did it jechuun kan hojjete, eenyu akka hojjete kan jedhu. Okay, kan itti aanu immoo tell me who did this. Tell me kan dura amma maal jedha ture? Can you tell me jedhani natti himuu dandeessaa? Kaan yoo jedhe dandeessaa kan jedhu agarsiisa. Tell me yoo jedhe immoo direct orderidha yookaan ammoo ajajaa jira. Tell me who did this. Eenyu akka hojjete natti himi. Direct dandeessaa osoo hin taane asirratti amma politeness hin qabu. Tell me who did this. Eenyu akka hojjete natti himi. Eenyu akka hojjete natti himi. Tell me who did this. Tell me who did this. Eenyu akka hojjete natti himi. Okay, inni biraa immoo I can't wait. I can't wait. Eeguu hin danda'u. Wait jechuun eeguu jechuudha. Wait jechuun eeguu jechuudha. Wait waan jedhu kan wanti isaanii miti, kan ulfaatinaatii miti. Wait. Wait. Eeguu jechuudha kun. Eeguu hin danda'u. I can't wait. I can't wait. Eeguu hin danda'u. I can't see it. I can't see it. Arguu hin dandeenyu. I can't see it. Arguu hin dandeenyu. I can't see it yookaan ammoo arguu hin danda'u. I can't see. Arguu hin danda'u jechuuf itti fayyadamnaa jechuudha. I know who did it. I know who did it. Tell me who did it jennee turree duratti amma asirratti deebii ta'uu danda'a. I know who did it. Eenyu akka godhe beekee hin jiraa. Eenyu akka godhe beekee hin jiraa. I know jechuun beekee hin jira yookaan nan beeka jechuudha. I know nan beeka. Who did it? Eenyu akka hojjete. I know who did it. Eenyu akka hojjete nan beeka. Beekee hin jira. Already actionii darbeedha waan ta'eef iyyuu I know who did it. Eenyu akka darbe, eenyu akka godhe yookaan eenyu akka hojjete nan beeka. Beekee hin jira. Kan jedhu agarsiisa jechuudha. Inni biraa immoo I know you very well. I know you very well. I know you very well. Sirrittiin si beeka. I know you very well. Sirrittiin si beeka. Very well. Sirritti si beeka. I know you. I know you jechuun sin beeka. Sirritti jechuu barbaadan ammoo very well. I know you very well. Sirrittiin si beeka. Kan jedhu agarsiisa jechuudha. Inni biraa immoo I know who you are. I know who you are. Eenyu akka taate sin beeka. Eenyu akka taate sin beeka. Eenyu akka taate sin beeka. I know you who you are. I know you who you are. I know you yoo jennu I know who you are. I know nan beeka. Who you are. Eenyu akka taate. Okay, inni biraa immoo I don't know who you are. I don't know who you are. I do not know who you are. I do not know who you are. I do not know jechuun
hin beeku jechuudha. Who you are eenyu akka taate eenyu akka taate si hin beeku. I don't know you who you are. I don't know you. I don't know who you are jenna jechuudha. Inni biraamoo I don't know him. I don't know him. Isa hin beeku. I don't know him. Isa hin beeku. I don't know him. Isa hin beeku. Okay. Do you know each other? Do you know each other? Wal beektu. Do you know each other? Wal beektu. Do you know each other? Yoo jennu wal beektu. Okay. Where do you know each other? Amma immoo iddoo beekuu barbaanne. Where do you know each other? Where do you know each other? Eessatti wal beektu? Where eessa do you know beektu each other wal beektu kan jedhu. Do you know each other? Know each other wal beektu kan jedhudha. Where do you know each other? Eessatti wal beektu. Where do you know each other? Eessatti wal beektu. Har'alee barumsa afaan Ingiliffaa baay'ee isin barbaachisuu danda'anii jechuudha. Jechoota akkamitti isiniif qabadhee dhufee jechoota waliif faallaa ta'an jechoota waliif faallaa yookaan opposite words kan jedhaman isaan isiniif qabadhee dhufee jira. Maaliif isin gargaaran isinitti fakkaate? Jechoota waliif faallaa qabachuun jecha tokko beektan jecha san immoo faallaa kan beektan ta'e jechoota beektan hunda hammamiin beektanii jechuudha 2x dhaan yookaan ammoo dachaa lamaan beekaa jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf jecha tokko beektan achi immoo irra deebitanii immoo faallaasaa yoo kan beektan ta'e jecha lama beekaa lama dachaa godhachaa deemtanii jechuudha. Okay, kanaaf warroonni haarawaa taatan subscribe gochuu, like gochuun irraanfatinaa barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin haala salphaa fi haala bareeda isiniif galuu danda'uun keessattuu eegaltootaaf isiniif qopheessinee jirra waan ta'eef jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenya like godhaa, onlaayiniidhaan direct barachuu barbaadan teelegiraamaan nu dubbisaa. Jechoota baay'ee miti. Kanaaf iyyuu jechoota 11 garuu 10 yaa jedhaman malee dachaadhaan 20 jechuudha. Maaliif opposite isaanii yookaan ammoo maalidha? Faallaa isaanii waliin ilaalla waan ta'eef jechuudha. Okay. Tokkoffaan amma asirratti kan laaltan maal jedhaa? Bad. Badaa jechuudha. Wanta badaa tokko maal jennaa? Bad jennaa jechuudha wanta badaa tokkoon. Achi immoo wanta gaarii tokkoon good. Wanta gaarii tokkoon good jenna. Gaarii yoo ta'e immoo badaa oppositiin isaa yookaan ammoo faallaan isaa maalidha? Kan badaa gaariidha. Kanaafiyyuu goodii fi bad kana adda baafadhaa jechuudha. Inni biraa immoo wanta gabaabaa tokkoon maal jettan? Maal jettanii? Short. Gabaabaa short jettan. Wanta dheeraa tokkoon tall jettan. Fakkeenyaaf he is short. Isheen gabaabduudha. He is tall. Inni dheeraadha. He is tall. Inni dheeraadha. She is short. Isheen gabaabduudha. Okay. Kan itti aanu immoo fast. Wanta ariitiidhaan deemu tokko yookaan wanta saffisa qabu tokko saffisaa waan ta'e maal jennaa? Fast jenna. Fast. Wanta suutumee ta'e yookaan ammoo suuta ta'e suuta jechuun slow. Suuta jechuudha. Slow. Suuta. Fast yoo ta'e immoo saffisaa jechuudha. Okay. Inni biraa immoo wanta jiidhina qabu tokkoon maal jettan? Jiidhaa ta'een weights yookaan weights. Wanta goggogaa ta'een immoo dry jettanii jechuudha. Kan itti aanu wanta sirriitti mul'anne tokko wanta dimimmisa qabu jechuudha. Yeroo baay'ee ani kanan beeku jecha kana gara galgalaa yoo galgala ofaa jechuudha dimimmisee jira. Sirriitti halkanii miti jechuun wanti hundiniyyuu akka hin mul'anne hin taane sirriitti hin galgaloofne sirriitti hin halkanoofne garuu dimimmisa kan jedhamu ni beektan jedheetan yaada. Isa maal jennaa? Dim jenna. Wanta ifaa sirriitti mul'atu immoo bright ifaa jechuudha. Bright ifaa.
Dim dimimmisa, bright ifaa jechuudha. Okay, kana yoo naaf hubattan arrival ga'uu, arrival ga'uu sa'a ga'umsa, arrival time ga'uu, arrival. Departure departure ka'uu, departure depart from yoo jedhame yeroo baay'ee kan ka'e asii jechuuf. Okay, arrival ga'uudha. Departure jechuun ammoo ka'uu. Jechoonni kunniin haarawaa isinitti ta'uu danda'anii kanaafiyyuu qabachaa deemaa jechuudha. Male male dhiira, male dhiira, female dubara yookaan shamara, female shamara, male dhiira, rich dureessa, rich dureessa, poor hiyyeessa, poor hiyyeessa, rich ammoo dureessa jechuudha. Big guddaa jechuudha. Big jechuun guddaa jechuudha. Big guddaa. Small yoo jenne immoo wanta xinnaa tokko jechuudha. Xinnaa small jechuun xinnaadha. Big jechuun ammoo guddaa jechuudha. Hot hot ho'aa jechuudha. Hot yoo jenne isaa immoo faallaan isaa maalidha? Cold cold jechuun faallaa isaa ta'a. Qorraa jechuudha cold jechuun. Hot yoo jenne immoo ho'aa, cold yoo jenne qorraa jechuudha. Amma gara barumsa keenyaa dabarraa jechuudha. Mee namni tokko nama of jaalatu tokkoon maal jettame? Namni tokko sirriitti nama of jaalatu ta'e. Of jaalachuun yoo isiniin jedhu ifa jedheetan yaadaa jechuun namni kamiyyuu of jaalachuu qaba. Garuu of jaalachuu sirriitti namni of jaalatu wanta hundaa anaaf namni kan na caalu hin jiru maal wanta akkasii of keessaa qabaatee jechuudha. Sirriitti of yoo jaalatee jechuudha. Selfish yoo ta'e selfish jenna. Afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Selfish. Don't be selfish. Don't be selfish. Don't be selfish. Selfish hin ta'in. Of hin jaalatin. Wanta hundaa ofiif nama jedhu maal jenna jechuudha? Selfish. Inni selfishidha jenna jechuudha. Don't be selfish. Selfishii hin ta'in jenna jechuudha akka fakkeenyaatitti immoo yoo ilaalle. Inni biraa immoo nama garaa jabaatu tokko. Nama tokko nama garaa jabaatu. Maal jenna afaan Ingiliffaatiin? Cruel. Cruel. Don't be cruel. Garaa hin jabaatin. Cruel gara jabeenya jechuudha. Cruel jechuun. Garaa hin jabaatin jechuu barbaadan immoo don't be cruel. Don't be cruel. Do not be cruel. Cruel gara jabeenyaa jechuudha. Garaa hin jabaatin jechuu barbaadan. Okay, kan itti aanu ammoo hasty. Hasty muddamaa jechuudha. Hasty. Hasty jechuun muddamaa jechuudha. Hasty. Don't be hasty. Hin muddamin, muddamaa hin ta'in. Nama dafii garas garan kan muddamuu jechuudha. Muddamaa means hasty. Example-dhaan yaa'u don't be hasty. Muddamaa hin ta'in. Do not be hasty. Do not be hasty. Don't be hasty. Muddamaa hin ta'in. Hasty means muddamaa jechuudha. Kan itti aanu stingy. Stingy. Stingy jechuun nama wanta tokko sirriitti sassatu jechuudha. Nama sirriitti sassatu ni jira miti. Wanta qarshiis ta'uu danda'a, wanta hundaayyuu kan sirriitti sassatu. Wanta tokko seeraan gochuun waanuma jiruudha. Fakkeenyaaf qisaasessuun gaarii miti. Garuu immoo akka malee namoonni sassatan ni jiranii miti. Stingy jennaa jechuudha isaan. Kanaafiyyuu stingy illee ta'uun gaarii miti. Negatiividha jechuudha. Don't be stingy. Don't be stingy. Do not be stingy. Sassataa hin ta'in. Do not be stingy. Sassataa hin ta'in. Maal jechuudha? Stingy jechuun sassataa jechuudha.
Stingy jechuun sassataa jechuudha. Okay, kan itti aanu fooled. Fooled gowwoomuu jechuudha. Fool kan jedhu irraa dhufee fool jechuun gowwaadha. Fooled yoo jennu immoo gowwoomuudha. Gowwoomuu. Don't be fooled. Hin gowwoomin. Do not be fooled. Hin gowwoomin. Fooled gowwoomuu jechuudha. Don't fool me osoo jenne immoo do not fool me. Nan gowwoomsin. Asirratti garuu do not fooled. Do not fooled. Don't be fooled. Okay, fool jechuun gowwoomuu jechuudha. Gowwoomuu jechuudha. Okay, kan itti aanu ammoo ashamed. Ashamed. Qaana'uu. Don't be ashamed. Hin qaana'in. Don't be ashamed. Hin qaana'in. Ashamed qaana'uu. Don't be ashamed. Hin qaana'in. Rude. Rude jechuun nama wanta gaarii hin taane hojjetu, wanta badaa hojjetu jechuudha. Amala akkasii nama qabudha. Ruudin kashalabbii. Akka kashalabbiitti ilaaluu dandeessanii jechuudha kashalabbii. Don't be rude. Hin kashalabbii hin ta'in. Do not be rude. Hin kashalabbaa'in yookaan kashalabbii hin ta'in. Childish. Childish. Childish jechuun immoo daa'imummaa jechuudha. Namoonni tokko amma asirratti haasaa keessatti yoo haasa'anis ta'uu danda'a, yoo act godhan akkamitti akka daa'imaatitti nama guddaas ta'anii act gochuu danda'anii isaan akka daa'imaa hin ta'in jechuu barbaadan don't be childish. Akka daa'imaa hin ta'in. Do not be childish. Akka daa'imaa hin ta'in jechuu barbaadan. Kanaaf childish jechuun daa'imummaa ta'uudha. Daa'imummaa jechuudha. Egaa kanumaa baay'ee gabaabduudha. Kana isiniif qabadhee dhufee warroonni haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaayi. Warroonni direct online'dhaan barachuu barbaadan ammoo nu dubbisuu dandeessanii telegiraamaan yookaan iimoodhaanii online'dhaan direct barachuu dandeessu. Tokkoffaan maal jedhaa? Everybody has a problem. Everybody has a problem. Namni hunduu rakkoo qaba. Everybody has a problem. Problem jechuun rakkoo jechuudha. Has kan jedhu amma qabeenya agarsiisa asitti. Has a problem. Rakkoo qaba. Namni hunduu jechuun everybody. Everybody. Namni hunduu has a problem. Rakkoo qaba. Everybody has a problem. Namni hunduu rakkoo qaba. Okay, kan itti aanu immoo everybody has its own problem. Amma wanta takka itti daballee jira asitti. Everybody jechuun maal jechuudha? Namni hunduu jechuudha. Everybody. Has jechuun qabaachuu isaa agarsiisa. Inni its own yoo jennu immoo kan mataasaa ta'uu agarsiisaa jirra jechuudha. Its own kan mataasaa. Namni hunduu rakkoo mataasaa qaba. Everybody has its own problem. Everybody has its own problem. Namni hunduu rakkoo mataasaa qaba. Everybody has its own problem. Kan itti aanu everybody needs money. Everybody needs money. Namni kamiyyuu namni hunduu qarshii ni barbaada. Need barbaaduudha. Money qarshii. Everybody needs money. Namni kamiyyuu yookaan namni hunduu qarshii ni barbaada. Kan itti aanu is everyone happy? Is everyone happy? Is everyone happy? Namni hunduu gammadaadha. Gaaffiidhaan amma asirratti ilaala. Namni tokko gammadaadha jettanii yoo gaafattan is everyone happy? Is he happy? Is she happy? Is everyone happy? Akkanatti gaafachuu dandeessan. Is everyone happy? Namni hunduu gammadaadha. Namni hunduu gammadaadha. Okay, inni itti aanu immoo no. Nobody is happy. Namni hunduu gammadaa miti. Nobody is happy.
namni hunduu gammadaa miti. Nobody is happy. Nobody is happy. Namni hunduu gammadaa miti. Okay, kan itti aanu immoo nobody has perfect life. Nobody has perfect life. Namni kamiyyuu jiruu sirraa hin qabu. Amma kun amma jechoota keessatti himoota garaagaraa keessatti sirriitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Namni kamiyyuu yeroo baay'ee afaan Oromoo keessatti ni fayyadamta miti. Namni kamiyyuu jiruu sirraa hin qabu jechuu barbaadan nobody has perfect life. There is no perfect life. Perfect life kan jedhamu namaaf I don't know hin jira jedheen yaadu. There is some challenge in life. Okay? Nobody has perfect life. Namni kamiyyuu jiruu sirraa hin qabu. Kan itti aanu don't fool me. Do not fool me. Na hin gowwoomsin. Do not fool me. Na hin gowwoomsin. Do not fool me. Do not fool me jechuun na hin gowwoomsin jechuudha. What do I care? What do I care? What do I care? Maaltu na ga'e? What do I care? Maaltu na ga'e? What do I care? What do I care? Maaltu na ga'e? Akkana hin jedhinaa gaarii miti. You have to care. Maaltu na ga'e wanta hundarratti jechuun gaariidha. What do I care? Namoonni akkana hin jiranii for everything they are saying what do I care? Maaltu na ga'e jedhan wanta hundarratti jechuudha. Okay, kanumaa isinittiin baay'isuu viidiyoon keenya irraayi kanneen qabadhaa garuu irra deddeebi'aatu ilaala. Amma ilaala rakkoon afaan Ingiliffaa akka hin baranne nu godhu maal isinitti fakkaata? Wanta tokko hanga qabannutti irra deddeebinee wanta shamaddaduu qofaa miti garuu irra deddeebinee fayyadamuudha ilaala. Fayyadamuudha. Amma maaltu na ga'e jechuu barbaadan what do I care jechuu dandeessan. Jechoota amma kana fayyadamne kana irra deddeebi'aatoo sammuu keessatti fidaatoo hojii keessan keessatti akkasitti itti fayyadamuu irraanfatinaa. Ammas na hin waamin. Waliin hin dhahin. Na hin sodaachisin. Jechoota kana yookaan himoota kana mee afaan Ingiliffaatiin akkamitti ibsuu dandeenya? Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nigaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Amma himootan amma dubbadhe kana akkamitti afaan Ingiliffaatiin ibsitan kan jedhu ilaallaarraa kana qofaa miti jechoota fi himoota hedduu jira. Na waliin turuu keessan irraanfatinaayi. Warroonni haarawaa taatan subscribe godhaa akkasumas like gochuun irraanfatinaayi. Shares godhaa jechuudha hiriyoota keessaniif viidiyoon yoo inni fayyada jettanii yaaddanii jechuudha. Kanaaf warroonni onlaayiniidhaan direct barachuu barbaadan dubbisuu dandeessanii teelegiraamaan jechuudha. Okay. Mee ammas na hin waamin maal jechuudha? Ammas na hin waamin. Don't call me now and then. Don't call me now and then. Why you are calling me now and then? Maalif ammas na waamtaa? Why you are calling me now and then? Don't call me now and then. Ammas na hin waamin. Ammas na hin waamin. Don't yookaan do not call me now and then. Do not call me now and then. Jennaa jechuudha. Okay. Gaariidha kanumaan itti fufi jechuu barbaadan nama tokko amma jajjabeessuu barbaadan. Okay, gaariidha kanumaan itti fufi. Keep it up. Keep it up the good work jechuus ni dandeessanii. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Gaariidha kanumaan itti fufi jechuudha. Keep it up jennaa jechuudha. Akkanatti admire gochuu barbaada. Waliin hin xaxin. Waliin hin xaxin. Yookiin akkanumatti waliin hin makin jechuu barbaadanii jechuudha. Wanti tokko amma walitti waliin hin dhahin akka jechuuti. Waliin dhaamee wanta isin rakkise tokko jiraate waliin hin dhahin
jechuu barbaadan do not mix it up. Do not mix it up. Don't mix it up. Don't mix it up. Just to get into your point. Gara yaada keetii seenii waliin hin dhayini. Waliin hin xaxin yookaan waliin hin dhayin. Do not mix it up jenna jechuudha. Kan itti aanu it is mandatory. It is mandatory. Kuni dirqama. Oh, this is mandatory. Kuni dirqamaadha. Mandatory jechuun wanta dirqama ta'e tokko agarsiisaa jechuudha. Mandatory. Wanta dirqama ta'e tokko ibsuuf ittiin fayyadamnaa jechuudha. Wanta hojjetamuu qabu tokko mandatoryidha jenneetoo ibsinaa jechuudha. Okay, kan itti aanu ammoo don't force me. Don't force me. Do not force me. Na hin dirqisiisin. Na hin dirqisiisin. Wanta tokko dirqiidhaan wanta akka godhu gootaan amma namni tokko yoo isiniin kan jedhu ta'e na hin dirqisiisin jechuu barbaadan don't force me. Kan akkan godhuuf na hin dirqisiisin. Don't force me to do this. Don't force me to go there. Akkan achi deemuuf na hin dirqisiisin. Don't force me. Don't force me. Na hin dirqisiisin. Jenna jechuudha. Inni biraa immoo na hin sodaachisin jechuu barbaadan. Don't scare me. Don't scare me. Don't scare me. Na hin sodaachisin. Don't scare me. Na hin sodaachisin. Don't scare me jennaa jechuudha. Okay. Na hin sodaachisin. Scare jechuun sodaadha. Sodaachisuudha. Inni biraa immoo you startled me. You startled me. Na rifachiiste. Na rifachiifte. You startled me. Startled me. You startled me. Na rifachiifte. You startled me. Startled me. You startled me. Na rifachiiste. Nagaa akkam jirtan baga gara nagaatti deebitanii nagaadhaan dhuftan. Har'arree barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin baranna jechuudha. Warroonni eegaltoota taatan keessattuu baay'ee isin fayyada. Viidiyoon kun waa'ee maaliitii? Waa'ee which, who, whose, when kan jedhaman wantoota akkanaa baay'ee namoonni barattoonni afaan Ingiliffaa eegalan yeroo rakkatan argaa. Kanaafiyyuu har'a haala salphaa ta'een barannaa na waliin turaa jechuudha. Amma booda isiniif salphataa jechuudha. Nu waliin turaa. Warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa keenyaan nu dubbisuu dandeessanii teelegiraama yookaan iimoodhaan jechuudha. Okay, amma maalidhaa kan barannu when. When maal jechuudha? Yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa keessatti fayyadamuu dandeessan jecha kana. When yoom jechuudha. When yoom. When jechuun yoom. Amma exampleidhaan ilaalla yookaan fakkeenya fudhannee ilaalla. When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Guyyaan dhalootaa kee yoom? Guyyaan dhalootaa kee yoom? Guyyaan dhalootaa kee yoom? When is your birthday? Birthday jechuun guyyaa dhalootaa jechuudha. When yoom kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Amma asirratti when is your birthday? Guyyaan dhalootaa kee yoom? Fakkeenya lammaffaa dhaqxan ammoo when do you go to school? When do you go to school? Mana barumsaa yoom deemta? When do you go to school? Mana barumsaa yoom deemta? Mana barumsaa yoom deemta? When do you go to school? Kan jedhu agarsiisaa jechuudha. School jechuun mana barumsaati. Do you go to yoom deemta? Kan jedhu when do you go to yoom deemta? Kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay, when jechuun yoom jechuudha. Maaliin wal qabataa? Sa'aatiidhaan. When namootaan yoom jechuu barbaadan when jechuu barbaadan. Okay, the next one is who. Eenyummaa nama tokko eenyu jechuu barbaadan who. Who.
Who is your best friend? Who is your best friend? Who is your best friend? Hiriyyaan kee lubbuu eenyu? Best friend jechuun hiriyyaa kee sirriitti jaalattu tokko jechuudha. Yookaan sirriitti wanta hundaa kan waliin hojjettu, sirriitti kan walitti dhiyaattu. Hiriyyaa lubbuu jedhamaa miti? Which means best friend in English. Who is your best friend? Hiriyyaan kee lubbuu eenyu? My best friend is Tola, my best friend is Chaltu, my best friend is jettanii itti fufuu dandeessan. Anyway, who kan jettu barbaanneen asitti waan ta'eef who is your best friend? Best friend kee eenyu? Okay. Lammaffaa immoo fakkeenyi maal jedhaa? Who is calling you now? Who is calling you now? Eenyutu amma si waamaa jira? Amma eenyutu kan si bilbilaa yookaan waamaa jiru? Call yoo jennu amma bilbiluus ni ta'a, waamuus ni ta'a. Who is calling you now? Amma eenyu kan si bilbilaa yookaan si waamaa jiru? Eenyu kan si waamaa jiru yookaan eenyu kan si bilbilaa jiru? Kan jedhu agarsiisa. Maal who jechuun maal jechuudha jechuudha? Eenyu, 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 who, eenyu, who, eenyu, who, eenyu kan jedhu agarsiisaa jechuudha. What kan jedhu ammoo kan laallu jechuudha. What. Maal? What do you want? Maal barbaadda? What is this? Fakkeenya olaanu example jechuun fakkeenya jechuudha. What is this? Kuni maali? What is this? This jechuun kuni jechuudha. Maali? What is this? What is this? What is this? Kuni maali? What is this? 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 Kuni maali? Fakkeenya lammaffaa immoo what do you want to say? What do you want to say? Eat dha. Say osoo hin taane what do you want to eat? 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 Maal nyaachuu barbaadda? Maal nyaachuu barbaadda? Maal nyaachuu barbaadda? Maal nyaachuu barbaadda kan jedhu agarsiisaa jechuudha. What do you want to eat? Kan jedhu jechuudha. Okay, what? Maal jechuudha. Inni biraa immoo which wantoota tokkoof wantootaaf kan fayyadamnu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namaa fi who jechuu dandeenya eenyu jechuuf. Kamii jechuudhaaf ammoo meeshaaleedha. Which kan jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Which color do you like? Which color do you like? Halluu isa kamii jaalatta? Halluu isa kamii jaalatta? Which color do you like? Halluu isa kamii jaalatta? Which book is yours? Which book is yours? Kitaaba isa kami kee? Which kan book jechuun kitaaba jechuudha. Is yours. Yours jechuun kan kee jechuudha. Which book is yours? Which book is yours? Which book is yours? Which book is yours? Kitaaba isa kami kee? Kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay. Inni biraa immoo how. Akkam. How are you? Ati akkam? How are you? How are you? Ati akkam? Lammaffaan immoo how do you cook rice? Ruuziin akkamiin bilcheessama? How do you cook rice? How do you cook rice? How do you cook rice? Ruuziin akkamiin bilcheessama? Ruuziin akkamiin bilcheessama kan jedhudha jechuudha. Kan biraa immoo namoota wanta tokko maaliif gootan jechuu barbaadan why kan jedhu fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Why you did that to me? Why? Maaliif? Why? Maaliif? Amma garaagarummaa isaanii ilaala. What? Maali jechuudha. Why? Maaliif? Fakkeenya ilaalla. Fakkeenya yoo ilaalle more ifanuu ta'aa deemaa jechuudha. Jidduu kanatti yaa onlaayiniidhaan barachuu barbaadan direct jalqabarraa kaastanii dubbisnillee warri isin rakkisu jechuudha. Dubbisuu dandeessan teelegiraamaanii isiniif deebisnaa jechuudha. Okay.
Why are you late? Why are you late? Maaliif barfatte? Why are you late? Why are you late? Maaliif barfatte? Late jechuun barfachuudha. Why are you late? Maaliif barfatte? Why do you like pizza? Why do you like pizza? Pizza maaliif jaalatta? Pizza maaliif jaalatta? Why do you like? Maaf jaalatta? Pizza. Pizza maaliif jaalatta? Why do you like pizza? Pizza maaliif kan eenyuu yookaan whose? Whose? Whose kan eenyuu jechuudha. Eenyummaa agarsiisuuf jechuudha amma asirratti. Eenyu jechuudhaaf who fayyadamna jennee kan eenyuu jechuuf immoo whose fayyadamna. Whose? Whose bag is this? Whose bag is this? Boorsaan kun kan eenyuuti? Bag jechuun boorsaa. Whose jechuun kan eenyuu jechuudha. This jechuun kun yookaan kana jechuudha. Boorsaan kun kan eenyuuti jechuuf whose bag is this? Whose bag is this? Jennaa jechuudha. Okay, fakkeenyi lammaffaa immoo whose phone is ringing? Bilbila eenyutu waamaa jira? Whose phone is ringing? Bilbila eenyutu waamaa jira? Bilbila eenyutu bilbilamaa jira jechuu barbaadan whose phone is ringing? Yoo iyyaa jiraatte jechuudha. Bilbilattiin yoo iyyaa jiraatte bilbila eenyutu iyyaa jira yookaan bilbila eenyutu waamaa jira jechuudha. Whose phone is ringing jechuu dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoon keenya irraa kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni chaanaalii kana haarawaa taatan subscribe, like, share gochuu keessan irraanfatinaa jechuudha. Yaada yoo qabaattan koomentii irratti nu barreessaa. Isiniif deebisnaa. Viidiyoo akkasii hojjetamuu barbaaddanis nuuf barreessaa. Warroon onlaayiniidhaan barachuu barbaadan akkan dura isinitti hime lakkoofsa bilbilaa keenyan nu dubbisuu dandeessanii. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa nuuf ta'a. Baay'ee isin jaalannaa.